Karoorri mootummaan baasee hojiirra oolchaa jiru jijjiirama qabatamaa jiruu fi jireenya uummataa irratti fidaa jiraachuudha. Waltajjiin qorannoo raawwii kurmaana sadaffaa seektaroota misooma baadiyyaa fi hawaasummaan kan himame. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimma misooma baadiyyaa caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqumaa hanqinni bulchiinsa lafaa fi qonnarra ture amma fooyyee qabaachuu himanii kurmaana dhufu keessatti karoora waggaaf qabame guutummaatti raawwachuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu eeraniiru. Akka damee misooma baadiyyaatti milkaa'inni akka jiru ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa inisheetifoota biiroo qonnaa Oromiyaa jalatti gara 28 ta'u mootummaan labsii gara hojii qabatamaatti jijjiiramee jira. Isaan kun baay'een isaanii milkii akka qaban ilaallee jirra. Kana bira darbee bulchiinsa lafaa keenya irrattis rakkoo guddaa ture misooma baadiyyaa jalatti sirni to'annaa, sirni hordoffii lafa baadiyyaas lafa magaalaas rakkoo adda addaa qaba ture. Amma kunis xiyyeeffannoo adda argate kaadistarri lafa baadiyyaa fi kaadistarri lafa magaalaa hojiin gaariin irratti hojjetamaa akka jiruu fi bu'aan qabatamaas lakkaa'amu akka dhufe ilaaluu dandeenye jirra. Dura teessuun koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa adde Mastaawat Fayyisaa raawwiin seektaraalee hundaa kan kurmaana kana raawwii kurmaana lammaffaa irra fooyyee qabaachuu argineerra jedhanii gama barnootaatiin dhimmi kitaabilee barattootaa gama fayyaatiin immoo harkifachuun piroojektootaa fi dhiyeessiin qorichaa ciminaan irratti hojjetamuu qabaa jedhan. Amma kurmaana sadaffaa kana gaafa ilaallu kan kurmaana lammaffaa baay'ee karaa fooyyee qabuun kan raawwatan ta'uu isaatii kan laalle ida'ama isaa gaafa ilaallu jechuudha. Dafee fooyya'uu qaba kan jennu hanqina kitaabaatu jira jechaadha. Kitaabni keessattuu kutaa tokkoffaa hanga 8ffaa jiru naannoo parsantii 72 irra jira jechaadha. Biiroon fayyaa Oromiyaa soo fooyyessee gaarii kan ta'u hanqinni qorichaa ammas daawwannaa dirree geggeessinee ol deebine keessatti uummanni keenya bal'inaan kaasa jechaadha. Seektaroota raawwiin isaanii qoratame keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Barisoo kurmaana kana hojiiwwan gaariin hojjetamuu kaasanii keessattuu gumiin tiraansfoormeeshinii barnootaas bara kana hundaa'uun hojii bu'aa qabeessaa hojjechuu eeraniiru. Hanqinaalee duubdeebiin argatanis kurmaana itti aanutti xiyyeeffannoon irratti akka hojjetan himaniiru. Gumii tiraansfoormeeshinii barnoota bara kana kan hundaa'e qabxilee gara 8tti kaayoon isaati. Inni duraa hundeeffamu masaati tokko kan jennu gumiin kuni asii ka'ee hanga naannoorraa ka'ee hanga mana barumsaatti kan hundaa'e hundaa'uun isaa sun waan tokko eega hundaa'e booda immoo akka lammaffaatti kan laallu wanna hundaa'eef san hojjechuu isaati. Rakkoon kitaabaa baay'ee cimaadha. Haa ta'uti garuu kan sadarkaa lammaffaa fooyyee qaba bakka deemnee ilaalletti bakka tokko tokkotti kitaabni barataa tokko tokkoon illee haalli itti walga'ee jira tokko lama illee haalli itti walga'ee jira. Sadarkaa lammaffaa keessatti akkuma beekamu barataa miliyoona tokkoof wayi qabna. Kanaafuu baay'inni barataa illee xiqqaadha. Kitaabni illee akkaataan dhiyeessii kitaabaa maxxanfamee akka biyyaatitti ministeerri barumsaa kan dhiyeessaa ture waan ta'eef isarratti fooyyeen akka jiru ilaallee jirra. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa hojiin kurmaana kana hojjenne gaariidha. Ta'us kenna tajaajilaa fi dhiyeessii qorichaan wal qabate hanqinni jiraachuu isaatiin fuulduratti akka furamu himaniiru. Hojiiwwan waggaa guutuu bara darbe hojjenne ji'a 9 keessatti bara kana xumuruun danda'amee jira. Iddoo tokko tokkotti qulqullinaan raawwachuu wajjin wal qabate iddoo komiinitti ka'u keessattuu akka kenna tajaajilaa fayyadamaan baay'ee dabalaa dhufee jira garuu ammamitti qufiinsa qaba tajaajila irratti kan jedhu san waggaa laallu dhiyeessii qorichaa wajjiniin haa ta'u iddoo tokko tokkotti immoo tajaajiloota barbaachisan argachuu wajjin wal qabatee naamusa tajaajila kennu wajjin wal qabatee uummanni eeguu fi kan lafarra jiru wal fakkaachuu dhabuurraa kan ka'e iddoo komiinitti ka'uun jira. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu hojii akka inisheetiivitti qabanneen hojii gaarii hojjenneerra akka hanqinaatti kan ka'aa tures furuuf hojjechaa jirraa jedhan. Nuuf yeroon ammaa kurmaana sadaffaan waa lama jenneeti kan fudhanne. Tokkoffaa hojii bara oomisha 2016-17 yerootti xumurree oomisha isaa sassaabnee bu'aa waliigalaatti argaatu jiru. Gama biraatiin immoo boqonnaa qophii bara oomisha 2016-17 immoo kan itti jalqabnudha jechuudha. Dhiyeessiin callaa guddistuu fedhiin hawaasa keenyaa baay'ee dabalee jira. Fedhii hawaasa keenyaa kana guutuudhaaf bittaa biyya alaatirraa bitamu wajjin wal qabsiisee barreen gaddaa baay'ee rakkoo guddaatu ture jechuudha. Rakkoo barreen gaddaa ture sana jala bahuudhaaf karaa biirootiin hojiiwwan kompoostii irratti hojjechuun nurra jiraatu immoo isarratti bal'inaan hojjechuun nurra jiraata jenneet karoorsineet hojjechaa kan turre inni karaa baay'ee abdii guddaa namaa kennuun raawwatamuu hin danda'amee jira jechuudha.
Hoogganaa taanaan biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa obbo Ru'uuz Ahmed ijaarsa piroojektootaa hedduu ariitiin xumuruuf hojjetamaa jiraachuu himanii komii kanaan wal qabatee jiru sirreessuuf ni hojjannaa jedhan. Bara dabree biiroon bishaanii hojiilee babal'aa hojjechaa ture. Hojiilee babal'aa hojjechaa ture san piroojektota garaagaraa xumursiisuudhaan eebbisaa ture. Hojiileen bara darbee hojjetamaa turan san faayinaansiyaalii bara kana jechuun kafaltiin isaanii kan raawwataman. Olmost bajeta waliigalaa qabame keessa sadarkaa walakkaa ol jedhamuun kafaltiin isaa bara kana raawwattee jechuudha. Kan biraa piroojektota haaraa bara kana hojiitti galche advaansii kafaluudhaa wajjinis wal qabatee birrii guddaadha kan kafalamaa ture. Akka waliigalatti egaa bajeta qabnu keessaa irra caalatti kan bara nu qabame raawwii bara dabreetiif oolee jechuudha karaa biraatiin. Kun immoo piroojektota keenya irratti raawwii keenya irratti baay'ee dhiibbaa guddaa uumeera.